Nagaya harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota FIB raawdu zaakanaaf qindeeffannee isinitti himna oduu wajjinan Sabboontu Ahmadi. Gamfa Afrikaatti ergamaan addaa US kan ta'an Maayik Hamar waraanni kaaba Itoophiyaatti eegalee karaa nagayaan akka xumuramuuf ministeera muummee Abiy Ahmedii fi aangoota Tigraay waliin mari'achuun isaanii himameeti jira. Girmaa Guddisaa bal'ina qindeesseera. Ganfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa kan ta'an Maayik Hamar waraana kaaba Itoophiyaatti eegalee karaa nagaan akka xumuramuuf ministeera muummee Abiy Ahmedii fi aangoota Tigraay arguun waliin mari'achuu isaanii himanii jiru. Maayik Hamar waraanni akka haaraatti erga eegalee boodam qaamoleen waraana keessa jiran mariitti akka deebi'an gochuuf gara Itoophiyaa erga imalanii bobba'anii jiru. Ibsi waajjirri isaanii gaafa wiixata baasee guyyoota 10 Itoophiyaa turuu isaanii beeksisanii jiru. Waliigalteen waraana dhaabu baatii 5 ture xumura baatii darbee cabuun waraanni akka haaraatti eegalee jira. Waraanni dhaabbatee mariin akka eegalu qaamoleen adda addaa waamicha taasisuu itti fufanii jiru. Kanneen nagaan akka bu'u socho'aa jiran keessaa tokko kan ta'an ambaasaadar Maayik Hamar gara Ameerikaatti deebi'uu waajjirri isaanii ibsee jira. Ameerikaan mootummaan Itoophiyaa fi humnootiin Tigraay gaaddisa gamtaa Afrikaa jalatti waliin mari'achuuf fedha qabaachuu isaaniitti simachuun Eertiraan waraana keessatti deebitee hirmaachuun akka ishee yaaddeesse ibsitee jirti. Akkuma gamtaa Afrikaa jalatti waliin mari'achuuf fedha agarsiisan isa dubbatan qabatamaan gochaan akka agarsiisan akka barbaaddu Ameerikaan gaafattee jirti. Maayik Hamar turtii aangoota mootummaa fi humnoota Tigraay waliin taasisaniin deeggarsi namummaa dhorkaa tokko malee naannoo Tigraay, Amaaraa fi Affaar akka dhaqqabuuf ejjennoo Ameerikaa cimsanii himu ibsi kun ni eeram. Akkasumas hidhaan saba irratti xiyyeeffate haaraan eegaleem akkasumas haleellaan lammiilee nagaa irratti taasifamu akka dhaabbatu akkasumas qaamoleen kana keessatti qooda fudhatan seeraan akka gaafatamanii fi Hamar irra deebiin gaafatanii jiru. Waa'ee gogiinsa bahaa fi kibba biyyattii keessatti mudatee jiru akkasumas deeggarsa namummaa barbaachisu odeeffannoo argachuu kan ibsan ergamaan addaa kun Ameerikaan Itoophiyaaf ittuma fuftee deeggarsa namummaa barbaachisu akka gootu waadaa seenanii jiru. Waraana kaaba Itoophiyaatti irra deebiin eegalee hordofeem hawaasni idil addunyaa qaamolee wal waraanan dhukaasa dhaabuun mariitti akka deebi'anii fi waamicha gochaa jiru. Mootummaan Itoophiyaas marii gamtaa Afrikaatiin gaggeeffamu akka deeggaruu fi mari'achuuf fedhii qabaachuu beeksisuu hordofeem hawaasni idil addunyaa murtee qaamolee lamaanuu simatanii jiru. Muddama mootummaa federaalaa fi TPLF gidduu adeemaa erga ture boodam humnootiin TPLF buufata waraana Itoophiyaa haleeluu hordofee ture waraanni baatiiwwan 22 dura Tigraayitti kan eegalem. Waraanichi Tigraayittis eegaluu gara Amaaraa fi Affaar babal'achuun badii guddaa dhaqqabsiisee jira. Lammiileen miiliyoonaan lakkaa'aman qeerraa yoo buqqaan sababa waraanatiin kanneen deeggarsa namummaaf saaxilamanis hedduudha jechuun himamee jira. Paanaaliin dhaabbata mootummoota gamtoomanii waraana walwaliinii jedhee khayyaame lola kaaba Itoophiyaatti waggaa 2 guutuudhaaf ga'e keessatti miidhaa fi sarbama mirga namoomaa gamalachuun raawwatame adda baaseera jeeti jira. Boruu mashii ammoo bal'ina qindeesseera. Ji'a sadaasaa bara faranjootaa 2020 gaafa waraanni kaaba Itoophiyaatti jalqabe irraa eegalee qaamolee wal lolaa turan martinuu yakka akka raawwataa turan ragaa argadheera jechuun qorattoonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaaba Itoophiyaatti qorannoo godhaa turan addeessan. Warri yakka kana raawwatan jedhaman ammoo humnoota TPLF, humnoota mootummaa federaalaatii fi michoota isaanii ta'uu addeeffamee jira. Michooti isaanii kan isaan jedhan kun lammoo milishoota naannoo Amaaraatii fi humnooti Eertiraa ta'uun kan himame yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa lola kaaba Itoophiyaa keessatti humnootiin Eertiraa hin hirmaanne jechuun yeroo garagaraatti ifirraa ittisaa turee jira. Lola kanas ammoo akka lola guutuutti mootummaan federaalaa kan hin fudhanne yoo ta'u tarkaanfiin fudhatamaa ture tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiifamuu fi fudhatame ta'uu addeessaa turee jira. Humnootiin TPLF kan mootummaan federaalaa juntoota jedhee yaamuun ammoo lola kanaanii weerara ristii deeffachuudhaaf humnootiin weerartoota uummata Tigraay irratti banteedha jechuun yaamaa turanii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ammoo lola kanaanii waraana walwaliinii jedhee yaameetii jira. Gabaasa isaa kana keessatti waraana walwaliinii keessatti yakka raawwatame adda baafadhee jira jedhe. Dhaabbileen idil addunyaa, hawaasni idil addunyaatii fi miidiyaaleen idil addunyaas ammoo waraana walwaliinii jechuun lola kana yaamaa turaniiti jiru. Paanaaliin dhaabbata mootummoota gamtoomanii waraana walwaliinii jedhee kan yaame lola kaaba Itoophiyaatti ganna 2 guutuu fi ga'e keessatti miidhaa fi sarbama mirga dhala namoomaa
gamalachuunuu raawwatamuu adda baafatuusaa addeesseeti jira. Ogeeyyonni Komishinii Mirga Dhala Namoomaa qorannoo kaleessa baasaniin eega baatii sadaasaa kabara faranjoota 2020 as kaaba Itoophiyaatti yakkoonni akka ajjeechaa hundee murtii seeraa hin qabne haleellaan saalaa gudeeddii fi harkaan nama beelessuun gaaga'ama bal'isuun raawwatamee jira jedhe. Qorannoon sadarkaa duraa kaleessa bahe ammoo eega baatii sadaasaa gaafa guyyaa 3 bara faranjoota 2020 irraa eegalee sarbamni akka ajjeechaa seeraan alaa gudeeddiin jeequmsi salqunnamtii fi beelli uummata nagaa akka mala waraanaatti gargaaramu raawwatameera jedhanii waamuun sababoota madaalawaadhaan kaasuun danda'amu raawwatamee jira jechuun komishiniin idil addunyaa miseensota 3 of keessaa qabu kan garee Human Rights Expertise on Ethiopian mata duree jedhuun qorataa ture gabaasa isaa jalqabaa kaleessa maxxanfameen addeesseeti jira. Komishinichi sarbamni kun yakka waraanaatii fi yakka dhala namaa irratti raawwatame ta'uu isaa amanuu fi sababa madaalawaa argadhee jira jechuun addeesseeti jira. Dabalataan illee ammoo ulaawwan gargaarsa namoomaa danqamuu dabalatee gaaga'amni hamaan ammaayyuu itti fufee jira jedhe. Komishinichi gabaasa fulbana 19/2022 kaleessa gara dhiyaagula baasee keessatti humnootiin TPLF yakka waraanaa ajjeechaa gurguddaa saba Amaaraa irratti raawwachuu fi yakka gudeeddii fi miidhaa saala dhaqqabsiisuu isaanii fi ragaa amansiisaa ta'e harka nagalee jira jechuun ifoomseeti jira. Loltoonni mootummaa federaalaatii fi jaallan isaaniillee yakka wal fakkaataa saba Tigraay irraan gabaniiru ka jedhe gabaasi kun yakkoonni hamoon ammaayyuu itti fufuu danda'u yaaddoo jedhu akka qabus addeessee jira. Gabaasni kun fulbana 22 ka fuula keenya dura jiru kana bara faranjoota 2022 mana marii mirga namoomaa ka dhaabbata mootummoota gamtoomaniif kan dhiyaatu yoo ta'u yakkoota waraanaa ta'uu hin oolle jedhamanii dabalatee qaamoleen hunduu ariitiidhaan waraana dhaabuu akka qaban gaafateeti jira. Lolli amma itti fufes ammoo yakkoota dabalataa akkasii hordofsiisuu mala yaaddoon jedhullee natti dabaleera jechuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii addeesseeti jira. Eega lolli kaaba Itoophiyaatti keessa deebiin dhalateen as ergamaan addaa ka gaafa Afrikaa Ameerikaan muudattee ambaasaadder Maayik Hamer Itoophiyaatti maluudhaan guyyoota 10 fi Itoophiyaa turanii deebi'uu isaaniin mootummaan Ameerikaa addeessee jira. Akka ambaasadderiin kun jedhetti ammoo humnoota lamaanuu keessaa ministirii muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediitii fi akkanumallee ammoo qondaaltota Tigraay argadhee waliin dubbadheessi jira. Lolli kaaba Itoophiyaa karaa nagaatiin xumura kan argatu ta'a jechuudhaan hawwii qabanis akka himan mootummaan Ameerikaa addeesseetii jira. Dhaabbileen fayyaa sadarkaa gadii tajaajila laachaa turan 699 irratti tarkaanfii adda addaa fudhachuu abbaan taayitaa bulchiinsa to'annoo qoricha fayyaa beeksiseeti jira. Abbaan taayitaa bara baajataa 2014tti haala kanniinsa tajaajila dhaabbilee fayyaa irratti qorannoo gaggeesse ilaalchisuun ibsa kenneeti jira. Qorannoon kunis hospitaalota mootummaa fi dhuunfaa kiliinikoota kuusa qorichootaa fi faarmaasota irratti gaggeeffamuu abbaa taayitaatitti itti aanaan daariktara damee dhaabbilee fayyaa Amdaa Yesuus Idanoo himaniiti jiru. Qorannoon kuni 2014 keessa dhaabbileen fayyaa 2537 irratti kan gaggeeffame hoggaa ta'u isaan keessaa ulaagaa jiruun sadarkaa gadii ta'anii kan argaman dhaabbilee fayyaa 699 dha jaaniiti jiru. Qorannoo kanaan bu'uuraalee misooma fayyaa dhiyeessii galteewwan rakkoo ogeeyyii wal qabatus mul'ateera. Dhaabbileen fayyaa sadarkaa gadii tajaajila laachaa turan 699 kan ta'an irratti tarkaanfiin fudhatamuunis eerameeti jira. Qorataa hayyuu seenaa fi barreessaa Jamjam Uddeessaa Oromoon saba utubaa gaanfa Afrikaatii jaani. Qorataan kun dhimmoota adda addaa irratti FIB TV wajjin turtii taasisaniiti jiru. Bal'ina isaa Udii Muusaa. Qorataa fi hayyuun sirna gadaa Jamjam Uddeessaadha miidiyaa uummataa kan ta'e FIB wajjin dhimmoota garaagaraa irratti turtii taasiseeti jira. Turtii isaa kanaanis ammoo barreessaa Jamjam Oromtichi mala ormoomsaatiin saba hortee bal'ifate ta'uu isaa tuquudhaan gaanfaan Afrikaa ammoo tan Oromooti jaaniiti jiru. Uummati gaanfa Afrikaa keessa hanga Oromoo bal'atu hin jiru. Kolbaa hagana geetu sana uummata hagana geetu kana achi dhufte ennaa jedhanuun waan namaa galliqinfamuu miti namichuma dubbate santi qaanfatuu mala male Oromoon biyya ifii welkaam jedhee biyya ifii ormaa kenne male biyya ifii ummatoota kaan annateetiin
uummata kaa'ifitti qabatee sirna guddifachaa sirna fuudhaa heerumaa kanaan sirna hormoomsaa jechuun beektaa sadarkaa garagaraati jira nama tokko gosa san godhachuuf gosa ifii godhachuuf ammoo inni guddifachaa jedhamu kun nu biratti warratti guddifachaa jedhama malee ilmi tokko yoo isa garaa haadhaa jiru haadha waliin fuute akkaataa inni ilma kee ta'uu ni jira. Yoo isa harma hodhu walii haadha isaa fuute akkaataa inni keetti ta'uu jira. Yoo isa miilaan deemu immoo guddifatte akkaataa inni keetti ta'uu jira. Yoo waraana irratti boojite illee akkasan jechuudha. Uummata Oromoo akka kanaani kolbaa gaanfa Afrikaa tana tafii godhate. Barreessaa fi qorataa Jamjam Uddeessaa turtii FIB wajjin taasise ittuma fufuudhaan seenaa Itoophiyaa keessatti barreessitootaa fi qorattoonni qorqalbii Oromoo cabsuudhaaf abbaa biyyummaa warra guddaa kanarraa mulquudhaaf asoosama sobaa seenaadhaatti fakkeessuun barreessaa turuudhas kaasaniiti jiru. Oromoon biyyiti Itoophiyaa jedhamtu tun ta Oromooti. Uummata kolbaa hagana geettu bal'aa hagana geetu kun gamaa dhufe gizee ati jettuun wanni isaa siyaasaaf keessaa qaba. Siyaasaaf keessaa qabatu ta'e inni siyaasa. Maaniif seetaa akka abbummaa lafa tanaa uummata Oromoo abbummaa lafa tanaa irratti amantaa ofirratti akka hin qabaanne godhiisaa fi waan hojjetame waggaa dheertuu hojjetan. Qeessoti isaaniitii fi abuurtoti isaanii gizee deemanii waan ni jedhanu gattee'anii waan isaan barreessan abbummaa lafa tanaa abbummaa biyya tanaa irratti Oromoon akka ifitti amanummaan qabaanne godhiisaaf saayikooloojikaalii waan akkasii hojjetamti. Bishaan keessaa baay'ee Oromoon ka jedhe illee jira. Sababa bishaan qurxummii nyaanneef illee sanii obboleessa fi Jamjam Uddeessaa Oromtichi akkuma mala Ormoomsaatiin hortee isaa bal'ifatee ture. Oromoon amna waggaa dheeraa keessattis ammoo gosoota isaa tan dhabees akka qabu himeeti jira. Uummata Oromoo kun waggaa dheertuu fi waggaa dheertuu keessa gosa adda addaa kan inni dhabellee hin jira. Gujiin maan jedhaani kuusa bade jedha. Kuusa bade jechuun kuusa sadarkaa kuusaa irratti kuusa jechuun atoorraa bangayin assaayimentii kuusi fudhatu jira. Assaayimentii inni fudhatu kun duulaa adamoo barnoota gadaa irra cimee hojjetaa kophaasaa tireendi ta'a leenjii fudhatanii akka fakkeenyaaf amma afaan ammayyaatiin yuunivarsiitii seenanii baratan kana jechuudha. Yennaa isaan waan cufaa eksersaayisiitti godhan. Innaa kanatti nama amala bade tokko nama amala hammaate tokko atoo hin raabomne bilookii irraa godhama jechuudha. Atoo inni hin raabomne bilook irraa ta'a. Wanti kun wanti ta'uu dandeetti afaan dabarsaa afaaniitti sitti himu jira. Gosa hedduun tuuti sun kophaa baay'ee uume jira. Keessattuu kibba Oromiyaa kana keessatti gosa 4-5 sitti laakkaa'uu danda'a. Amma ollaa Oromoo qubatan ollaa Gujii ollaa Booranaa gosa hedduu qubataa jechuudha. Warri kun achitti hore gosa biraa waliin hore fakkeenyaaf gosa Sumaalee waliin warra hore jira gosa mata keenyaa waliin akkuma san immoo Ugaandaatitti. Gosi garaagaraa kun aayidentiitii Oromoo haga ta'e tokko qaban malee isaa already wanti isaanii gara itti warra isaa affiliate ittiin ta'an san aadaa san fudhatanii jiran jechuudha. Qorataa Jamjam Uddeessaadha. Beekaa kitaabota qorannoo 7 fi kitaabota kuusaa walaloo tokko dhalootaaf gumaacha yoo ta'u, kana maleedhas ammoo sirna gadaa Oromoo kan ganamaa irratti nama barreessaatiif qorataa jiru ta'uun isaatis ammoo ni beekama. Raashiyaan biyyoota Afrikaadhaaf xaa'oo bilisaan dhiyeessuuf jaamee haaluma kanaan marsaa jalqabaan toonii 25,000 taagootti akka ergamu himameeti jira. Firaansi Girmaa immoo bal'ina qindeessiteeti jirti.
Sababa lola Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutti uumameen Raashiyaa irratti gurii ka'ameen qonnaan bultoota biratti gatii gaazii uumamaa fi keessumaa akkaan barbaachisaa kan ta'e gatiin xaa'oo baay'ee akka dabalu waan taasiseef jecha rakkoo uumuu isaa qonnaan bultoonni dubbataa turaniiru. Itoophiyaa dabalatee handaara magaalaa Naayiroobiitti gatiin xaa'oo akkaan dabalu yaaddoo qonnaan bultoota ture. Caalaatti kan miidhame maatiin biyyoota hiyyeeyyii keessa jiran ta'us ibsamee jira. Jaarmiyaan nyaataa fi qonnaa kan tokkummaa mootummootaa baatii darbee keessa akka jedhetti addunyaa irratti gatiin nyaataa bara 1990 as yeroo duraaf baatii bitooteessaa darbe keessatti akkaan dabalee jira. Oduu har'a Raashiyaa irraa dhaga'ameen Raashiyaan biyyoota Afrikaaf xaa'oo bilisaan dhiyeessuuf jedhame. Warshaan xaa'oo Yuraalcheemii Raashiyaa biyyoota Afrikaaf oomisha bilisaan akka raabsuuf murteessuu isaa hojii raawwachiisaan kaampaanichaa Dimitrii Koneev ibsaniiru. Haaluma kanaan marsaa jalqabaa toonii 25,000 gara Taagootti akka ergamu eeraniiru. Akka hojii raawwachiisichi jedhanitti Raashiyaan deeggarsa xaa'oo taasisuu dhiibbaa wabii nyaataan dhufu tokkollee hin jiru. Baatii darbee keessatti pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin Shaangaayitti yaa'ii walta'iinsa Afrikaa irratti haasaa taasisaniin sababa qoqqobbii biyyoota lixaan xaa'oon toonii 300 bilisaan biyyoota guddachaa jiraniif ni raabsama jechuun isaanii ni yaadatama. Pirezidaantiin Puutiin murtii Raashiyaan xaa'oo gara gamtaa Awurooppaatti haa ergitu jedhutti gammadanis murtee biyyoota miseensota gamtichaa qofatu bitachuu danda'a jedhu qeequun TRT'n gabaaseera. Dhuma ji'a adoolessaa Moskoo fi Kiyev Istaanbul irratti mariisisummaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin garba gurraachaan Yuukireen oomisha midhaanii addunyaaf akka dhiyeessitu waliigaluun isaanii ni yaadatama. Waliigalticha irratti Raashiyaan xaa'oo gabaa addunyaaf akka dhiyeessitu waliigalanis Moskoon waliigalticha hojiirra hin oolchine jetteetti. Mootummaan Soomaaliyaa hidhattoota Al-Shabaab irratti haleellaa fudhachaa jiruun milkaa'aa akka jiru himeeti jira. Hidhattoonni Al-Shabaab 45 ta'an humnoota milishaa mootummaa Soomaaliyaatiin ajjeefamuu miidiyaaleen biyyattii himaniiti jiru. Hidhattoonni kunniin kan ajjeefaman Soomaaliyaa bakka Hiraan jedhamtu keessatti akka ta'es gabaafameeti jira. Dhiyeenya kana keessatti mootummaan Soomaaliyaa hidhattoota Al-Shabaab guutuu biyyattii keessa dhabamsiisuudhaaf xiyyeeffannoodhaan kan hojjetu ta'uu isaa himeeti jira. Dhiyeenya kana keessatti mootummaan Soomaaliyaa hidhattoota Al-Shabaab guutuu biyyattii keessaa dhabamsiisuudhaaf xiyyeeffannaadhaan akka hojjetu himeeti ture. Tarkaanfii haga ammaatitti fudhatamaa jiruunis milkaa'aa jiraachuu himeeti jira. Dhiyeenya kana hidhattoonni Al-Shabaab magaalaa teessoo mootummaa Soomaaliyaa kan taate Moqaadishoo irratti haleellaa fudhataniin lammiileen 20 takka ta'an hoteela tokko keessatti ajjeefamuu lammiileen 100 caalan ammoo miidhaan qaamaa cimaatiif saaxilamuun isaanii himameeti jira. Walwaraansa mootummaa Soomaaliyaa fi hidhattoota Al-Shabaab gidduutti adeemsifamaa jiru waggaa 10 ol kan lakkoofsise hoggaa ta'u hanga ammaatitti dhaabbachuu hin dandeenye. Ameerikaa kanaan dura humnoota shororkeessaa Al-Shabaab dhabamsiisuuf yaalii taasistus osoo hin milkaa'in hafeeti jira. Weerarri vaayirasii Iboolaa hamaan Ugaandaatti ka'uu ministeerri eegumsa fayyaa biyyattii beeksiseeti jira. Weerara vaayirasichaan kibxata darbe lubbuun dargaggoo umrii 24 darbuu biyyattiitti weerarri vaayirasichaan du'aatiin jalqabaa galmeessuu isaas ibsameeti jira. Dhaabbanni fayyaa addunyaa ibsa baaseen weerarri Iboolaa kanaan dura Ugaandaatti mul'atee hin beekne lubbuu dargaggoo umriin isaa 24 ta'e galaafachuu eereeti jira. Naannichatti lubbuun namoota biroo 6 darbuu qorannoon garee kenna deebii hatattamaa biyyattii ibseeti jira. Lubbuun namoota kanniinii kan darbe vaayirasii kanaan ta'uu akka hin oolle ragaan dhaabbata fayyaa addunyaa akeekeera. Naannoon vaayirasichaan shakkaman biroo 8 hordoffii yaala fayyaa taasisaa jiraachuu CGTN'n gabaaseeti jira. Kabajamtoota daawwattoota FIB irraa oduu kanaaf qindeeffannee kana gammaa turanidha. Oduu isinitti himuun sabboonta Ahmedin ture sagantaalee FIB afaan wajjin turtii gaarii.